rakkoof mana bahee rakkoonis na duuka bahee rakkoof waahila ta'e warra rakkataniif garaan koo na aada anaan immoo keessa koo gubeetu na waada karaa lolaa irratti maaf dhaloota ganne Mana Oromoo hedduun biyya keessatti dhalatan irratti fi biyya nama adda addaa keessatti rakkataa akka jiran hundi keenya kan waliin quba qabnudha. Akka fakkeenyaatti isaan keessaa kanneen akka biyya Yemen, Saudi Arabiyaa, Tanzaaniyaa keessatti dararaa hamaadhaan dhamaatee jiru. Haa ta'u malee rakkoon ilmaan Oromoo fi saboota sablammoota Itoophiyaa biyya Saudi Arabiyaa keessatti sababa waraqaa eenyummaan qabneef jecha hidhamanii jiran rakkina hamaa keessummeessaa akka jiran yeroo darbe mata duree dirmamuu godaansaa jedhuun isiniif dhiyeessuun kan koo kan yaadatamudha. Haa ta'u malee rakkoon kun furmaata waaraa hagammaatti waan hin arganneef jecha hardhas dubbachuun dirqama nurratti ta'eeti jira. Biyya baahumna dhalee nuti keessummaa taane wabii jireenyaa dhabne dhibamne biyya baane eekkamsaan nu ergatu ergamtu alagaa taane qurxummiif nu darbatu ilbiisa raammoo taane rakkanne waan nu taane takkalmi namaan taane lammiileen Itoophiyaa daandii dheeraa qaxxaamuruun Saudi Arabiyaa ga'een jireenya koo fi maatii koo akkasumas biyya koo fi jijjiira jedhanii abjuu gaarii argaa biyyattii gahan akka isaan yaadaniin taane. Halkanii fi guyyaa jireenya bineensaa mootummaa biyyattiin wal dhokataa walesee biyyattiin adamsamaa ari'atamaa jiraatu. Osoma akkasiin halkanii fi guyyaa jireenya ofii jijjiiruuf oliif gadi jooranuu harka poolisii biyyattii keessa galu. Poolisiin biyyattiis dirqama itti kenname raawwachuun mana hidhaatti darbatu. Yeroo qaban kana qabeenya kee fudhuu siifan obsaa jechuun gonkumaa isaan bira kan hin jirredha. Namni harka isaanitti qabamu kamuu harka duwwaa ta'e qaama qullaa ta'e naasuu tokko malee yaabaluu koo osoo hin jedhin carraan inni qabu mana hidhaatti darbatamuu qofaadha. Gartee wayita yeroo mallasii yeroo gartee Hayilamaar Ramsan sehee huccuu kafana gartee Yaman irraa bitatee dhufe yoo nagalchanis gartee haqa qullaa hangal jedhee mallaqaa fi gartee huccoota ofii bitatee shaantaa guuttatee dhufe wayita dhufee jedhu gartee shaantaa isaa huccoota isaa san gartee irraa yaasanii sheekas haa ta'u jaarsas haa ta'u gartee barsiisas haa ta'u irraa fuudhanii wayita san fuula isaa duratti itti qaban maaf kana gootanii jennee gartee wayita gartee askarii gaafannee jennu hanka gartee mootummaan keessa nutti dhaame inni dalainee kan jedhan gartee kanaan nu gartee deebisan. Harka mana hidhaatti gatames dararaa inni keessummeessaa jiraatu baay'ee ulfaataadha. Dararaan kunis kanneen akka hanqina nyaataa dhugaatii qulqullina qaamaa fi huccuu hanqina qilleensa gaarii dhabuu fi qulqullinni mana hidhaa eegamuu dhabuun lammiilee kanaaf dhukkuboota adda addaatiif saaxiluun hanga lubbuu dabarsuutti kan hubaa jiraatudha. Hidhamtoota kanneen irratti dhiibbaa hamaa geessisaa kan jiru mana hidhaa hidhaman keessatti baay'inaan wal irratti hidhamuu isaaniiti. Kana jechuun mana hidhaa kutaa tokko keessatti humnaa ol hidhamuun oksijiinii gahaa waan hin arganneef jecha miidhaa hamaaf saaxilamaa jiru. Lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti qofa osoo hin taane Yemen sana'aatti illee kumaataman kan lakkaa'aman osoo daangaa qaxxaamuranii qabamuun hidhamanii dararaa gurguddaa argaa akka jiran beekamee jira. Kana malees lammiileen Itoophiyaa biyya Tanzaaniyaa keessatti namoonni 1,100 ol gara Liibiyaatti osoo imalaa jiranii daangaa irratti qabamanii rakkataa akka jiran mootummaan biyyattii beeksisee jira. Kana keessaa dargaggoota ganna 14 haga 36 jidduu
kan ta'anidha. Akkana isaanii kana dhaabbanni mirga namoomaaf dhaabbatan akkasumas miidiyaaleen Oromoo callisuu fi uummanni Oromoo addunyaa irra jiraatan sagalee isaanii dhageessisuu dhabuun hidhamtoonni kunneen akka rakkina isaanii wajjin ukkaanfamanii rakkina isaanii kanaa wajjin yeroo dheeraa akka jiraataniif sababa guddaa kan ta'e jirudha. Akanii guyyaan deemaa jiruun koo hiraarama jiru daararaa kana maal jireen namaatti hima akka argeen nageenye akkasii kun boosoma dhugama midhama waa jireenya miti ararafama dhugama midhama waa jireenya miti ararafama. Hidhamtoonni Saudi Arabiyaa keessatti rakkataa jiran kunneen irra hedduun isaanii ijoollee ganna 20 hanga 40 jidduu kan ta'anidha. Namoonni kunneen namoota bor biyya isaanii jijjiiruun abdii biyyattiif wabii ta'anidha. Namoonni mana hidhaa kana keessatti rakkataa jiran irra hedduun isaanii kanneen waggaa tokko ol lakkoofsisanidha. Waggaa tokko fayyadamanii yeroo waggaa geessanii jirtan hanga kanatti furmaata nama isin biraa beekta tollee gartanii namni biraa beektas maan jiru tasaa hin jiru hogguu dhukkubsatanoo haakama kana argattu hin arganne. Haa ta'u malee gama mootummaa Itoophiyaa amma maqaa fi biyya bulchaa jiruutiin hagammaatti furmaanni lammiilee biyyattii mana hidhaa kana keessatti rakkataa jiraniif kenname tokkollee kan hin jirredha. Hidhamtoonni kunneen yeroo adda addaatti imbaasii Itoophiyaa Saudi Arabiyaa keessatti argaman bira deemuun gaafatanis deebiin gama imbaasii kanaa kennamu kan hin jirre ta'uu hidhamtoonni kunneen yeroo hedduu dubbataniiti jiru. Mootummaan Itoophiyaa akkoo lammiileen biyyattii argaa jiran osoo arguu fi dhagayuu sababa hin beekamneen irraa callisuun rakkoo irratti rakkoo biraa uumaatti jira. Haalli kuyyoo akkanaan kan itti fufu ta'e miidhaan lammiilee Itoophiyaa mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti argaman hammaataa adeemaatti jira. Kana waan ta'eef lammiileen Itoophiyaa biyya jirtan mara keessatti sagalee ta'uufin mootummaa kana irratti dhiibbaa gochuun akka hidhamtoota kanneen hidhaa biyyoota kanneen keessaa baasee lubbuu lammiilee kumaatamaa baraaru gochuun dirqama keessan bahadhaa isin jennaan. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii hidhamtoota manneen hidhaa Saudi Arabiyaa fi Yemen Taanzaaniyaa irratti xiyyeeffate kanuma hangammaatti daawwattanidha. Qopheessuun kan isin biraan ga'e obboleessa keessan Izaddiin Kalifaatiin. Yeroo biraas hanga qophee biraan walitti deebinutti nagaa keessa nuuf jiraadha. Fokkisaan bareedee hijimni dhugoome akni taa'ee gate yaa gooftaa dukkanaa jijjiirtuu ifaanii kennan tuffatame kabajamuu dhabe ibidda dhaamotaa bishaantuu deebotaa ibidda dhaamotaa bishaantuu deebotaa. Shakkuufiin uumame jireenya lafaa irratti.
battee gurgura. Lafa keenya magariisa hundaanuu koma garisa. Garaan googee tajaajila mootii ulaayaa goobata nyaatu awwaalisa. Rakkoon mul'atee namatti argamu sosoofii qabaa neefsii qabaa. Hambisaa garuu namni moobatu gubiina waadaan keessa ribaa. Addunyaa fedhalisaa. Addunyaa fedhalisaa. You're the